namatti madeenani Oo. anoo bor makiinaa qabadee amma Addis Ababaatti deemaa jiran taa'olo. Maal gootu beektu siin amma ta'anii laishaa irratti siin adda walaati waa isaan mana qorichaa keessaa ruwadaniiti. Xiqqoo tasgabaa. Wallahi sagalee tana yeroo dhagahu imimmaan qabachuun dadhabe. Mee haadha keessanii yaada guys ijoolleen shamaraa gidee lubbuu keessan irratti wanta akkasii takkaamsi fudhachuu barbaaddan. Inni dhukkubaa jira boonii jennaan obsuu dadhabanii makiinaa karadheetan hanga Addis Ababaatti dhaqaa jedhan. Dhukkubaa fi beeki. Yoo duuteetti dhagaan akkamuma ta'u ammallee ila hammaatti hin dhageenye. Gurbaan sossobee booniin dhukkubaa mana hakimaa keessaniiru. Gabaa waan jiru immoo yoo waan barbaadees immoo sinistanii maali? Sinistanii maati amma ijoollee dawwalee mana qorichaa deemsanii mana qorichaa jirti jedhaniiti tasgabbaa. Maal taate moo'ee ishee? Inni dhukkubeedhanii wanticha adda hin baasne. Dhukkubeedhaniiti amma nannanii dawwalaa fi ijoolleedhaaf dawwalee adda baasee waan jiru sinistanii maati tasgabbaa isiniin dawwalaati. Haa ta'u bakka taragaaggaadis. Sagaleen tun kanuma abbaa manaa isii kan Joosiiti beektanii sagaleen waraabamee beekun kan abbaa manaa isii Joosiidhuma kan jedhamu kana kan saati jechuudha. Silaa gurbachillee hidhamuu dhabe natti tola maaliif haadhuma kanaa jedhee ergi amma kana dawwaleetu haadha isa barsiise fuulduraaf harmee kanaaf waan gaariidha jedhee yaada. Gaa'eet ijoolleen shamaraa gizee tarkaanfii akkasii ofitti fudhatan haadha keessanii yaada manguddoo kun umriin isaanii hangasii tamtimmaanii akka ta'an dhabanii ambor namatti madheen jedhan karaa Finfinnee deemee Addis Ababa dhaqee ilaala jedhan dhukkubbiidhaaf beeki hin duutee yoo dhagaan isaanillee carraan isaan lubbuudhaan jiraachuudha ni ulfaata yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaadha wanti hundi biyya keessa geera yawwana wallahi argina haasaa isaanii kana dhaggeeffadhe ofin jibbeen namummaa mana of jibbee maa harmeesii kana yaaddoo isiin gizee tarkaanfii akkasii ofitti fudhattu. Ayi uummata Oromoo arrabsitanii mucaa kana bakka kanaan geessan. Abbaan manaa akka ati duutu si godhu ituu si faara jiru bakkee jira. Akka ati duutu carraa siin kennu baay'ee. Wallahi booniin never ever she can't baay'ee. Hin gootu kan tasaqaa itaalle chichiliti. Keessa namaa rabuuman beeka. Jireenya namaa rabuuman beeka. Garuu namni gizee as dhufee kolfee taphatu wooma inni jireenya gaarii jiru itti fakkaata namatti fakkaata. Isiin kun intalti kun waan isiin rakkatte rabbumaa isiitu beeka. Yookiin bultii haa ta'u yookiin haala isiin duraan keessa turteetu maal bu'aan rabni Oromoo waan nama hin goone qabaama. Nama meeqatu lubbuu isaa galaafate yaaki. Jireenya keessan sooshaal miidiyaa kanarra hin fidina. Gara sooshaal miidiyaa jireenya keessan dhuunfaa paaplikii irra hin fidina. Waa hedduu irraa baratan jireenya boonii kanarraa waa hedduu. Arramoo koomentii kanattuu nagarramee naan dhufe. Maal taatan ijamaa nagaa miti. Mana kiraa naa kaffaltu miti. Wantani uffadhu naa bitu miti. Maal taate isin maaliif du'a koo butu? Bana garaachin laayee jechuudha. Ani utuuni wangeela macaafu qulqulluu utuun mana koo keessaa qabu waa'ee du'aa dhiisaati jechuudha. Waamti rakkinaafaa hin jiru mana koo beektuuni ana bukkee hin jiru anaan. Maaf dhabeettu anaanii waaqayyo kan ofitti na waamee lammaffaa dhaladhee du'ee du'aa ka'e ergaa Yesuus Kiristoos jechuun du'ee du'aa ka'e lammaffaa dhaladheetii jechuudha fooniin. Atoo jabduu akkasii turte maaliif murtoo kana ofirratti fudhachuu murteessite jabduu akkasii turte yeroo namni maaloo waaqayyo du'a intala kanaa na dhageessisi irra guddaa wanti intala kanaa arrabsu Oromoo keessaa Oromoodhuma Wallaggaati. Ijoolleedhuma ganda dhaloota isiiti. Waan kanaaf hin dadhabeen. Mee Oromoo kutaa biraa keessaa namni Oromoo kutaa biraa keessaa intala kana arrabsee akka jimmaatti nama tokkitti qofa. Innuu eenyunni gurbaa miidhagaa jedhan. Sitootaan sii kenna minaamin jedhee viidiyoo irratti waraabee booda arrabsee jechuudha. Kanaan alatti ijoolleen jimmaa takka guyyaa takka boonii dhuftee baatee arrabsitee hin beektu. Ijoolleen harargee guyyaa takka baatee arrabsitee hin beektu. Ijoolleen arsii takka arrabsitee hin beektu. Namni intala kana arrabsu ijoolluma shawaatii fi ijoollee wallaggaati. Hin beekuan. Loqodaan walitti dhiyaatan irra guddaan keessan amantii tokko hordoftan maaliif akka intala kana jibbitan wallahi dhiifama naa godhaa ijoollee wallaggaatii fi ijoollee shawaatu mucaa kana nyaate waqqasaman billa maaloo waaqayyoo du'a intala kanaa naa dhageetiti. Oromoo keessaa waaqayyo kan jedhu ijoollee arsiitii fi ijoollee shawaatii fi ijoollee wallaggaa qofa. Jarri kaan rabbii fi allaa jedhu irra guddaan.
Maaliif jibbita mucaa? amantitti buumiti. Nyaachiftu moo na baaftu? Utuun kana mana koo keessaa qabu, utuun kana laphee koo keessaa qabu, utuun kun laphee koo keessa jiru waa'een du'aan jiru. Ani ganaan darbee jiraadha. Jireenya bara baraa ganaan jiraadha. Isiniif wayyoo bakka nagaanaa bulaa halkan keessaa isaatiin 9:10. Baay'ee. Jecha moo gochati sadarkaa kanarraan si kee boonii? Jecha Wallahi ijoollee Jimmaa keessaa namni boonii kana arrabsa gurbaa kana. Waqasaman billaahi namni ijoollee Jimmaa keessaa booniidhaan waa jedhe si'i miidhagaa. Gaaf tokko kennaan kennaaf jettee kennaa kana kennaa kennuu fakkeessitee booda arrabsite jechuudha. Inni kun hudduu keessa galoo ittiin hin irraanfanneen. Si galee har'a garuu gabbaatee akka waan firriraa du'eetti iyyaarta sobdee foloowarsiidhaa jecha laayikiidhaa jecha wal beekna obboleessa. Hay gaafa turaa kan taa'icha dhowwitee arrabsaa turte si'i. Takkaa nama arrabsu nama baalageeyyuu hin arrabsitu ati. Garuu isii kana jireenya mataasii jiraatti dhuunfaasii jiraatti obboleessa abbaa manaa qabdi takkaa dhuftee kiran irraa kaffalaan jenne nyana nyaachisan jenne nan obaasan jenne maa arrabsaa turtee har'a immoo gabbaatee iyyita hin gammaddee du'asiitti. Wallahi ijoollee Jimmaa keessaa nama boonii arrabsisu qofaan argu. Keessa of ajjeesuun sun immoo lama duudha maaliif jennaan lubbuun asitti of ajjeeftee akiraatti hin milkooftu. Kanaaf ijoolleen keenya utuu of eeggatanii baay'ee gaariidha. Kanaa mannaa du'a wayyaa jedhanii funyoo bitatanii jedhu amantii hunda keessatti lubbuun ofiin of ajjeeftee ni gaafatamti jedha. Cubbuu sanarraa gaafatamti jechuun egaa wangeellis ni jedha quraanas ni jedha. Amantii garaagara ta'ullee waan kanarratti waliif galamaa jechuu barbaadetani. Alaa kulli haal jara keenya of hin galaafatina. Gizee of ajjeesuudhaaf yaaddan harmee keessan yaadadhaa. Harmee keessan yaadadhaa waan isin jedhu keessaa. Amma kan boonii caalaa haadha siitu garaa na gubde. Isin bakka keessa bakka wal geesseetti darbeera kan seeti yerooni garuu harmeen isii ni jiraatu moo isaanis of ajjeesu moo akka isaan itti rifatan hin agarreen. Inni dhukkuba jennaanoo akkas rifatanii hin duute jennaanoo akkamuma ta'anii jaabarra. Raachee. Abeet. Nama du'e nan taasisaa jira. Akkamitti kasiira dhufte qoyate? Laayifii mana keessaa hoo? Mana kee jirtaaf raachee? Dhaggeessi irra jira miti ani mana koon jira. Eenyu du'e? Maa boonii jaatu duute kaa? Eenyudha ishiin? Boonii jaan beektuuni? Ashi qoy sina. Maal qabamee Oromoon hundii silaa akka raachee kana ta'e jireenya dhuunfaa isaa jiraata jireenya namaa hin jiraatu keessaa bahee boonii dhuman beeku jedhe agarte shuuf nama jireenya isaa jiraatu shuuf nama jireenya mataa isaa jiraatu agarte hin beeku jechuun isaa kanatti ni ajaa'ibeen hangamta akka namni kun ofiin ofii isaatii jiraachuu danda'a jireenya namaa akkamitti hanga takka quban qaba jechuudha of taanii gaafa jiraatan akka raachee kanatti jiraachuudha jechuudha maaltu nagalcha waa'ee namaa akka firiidhaate jiraachuu qabdu.